ajaa'iba nama miidha siyaasa jaalalaa kan ampaallaa adagaa bilbila dirree kubbaa miilaa Itiyoo Telekoom keessa ta'e ilaalla hordofaana jalaa jaalalaatu gubraaf dardara kasasee talaayaa barreessee teelee bira geessee kursi ragattee waan jette dhageessee eega silkiin dhuftee namni naqqisaase hundi bilbilumaa walitti hasaasee qaaxiraa wal bulchaa hirriibaa wal kaasee yaa warra teeleedhaa ansubana kaasee sii karrafe kaasee alatti gabbaase niin eegayoo rabbiin haqa kiyya baase jettee isii boojju miidiyaan jedha eegaluuf gabaasee Kanabba jalaawu guyyaa silkiin kaafne halkan jollee namaa hirriibatti hin dhiifne akka abbaan jollee barnoota hin barsiifne warra godhaa jiru poolis agarsiifte irraa dhoorku qabnaa haadha isaa agarsiifte dargaggeessa kana warri nu tuffate jimaasaa guurratee xiqqa gurguratee kaamnikaa guuttatee chaarjeeffamaa oolee halkan yeroo tole isa kana jettu kan guyyaa naan lole afaan lulluuqatee silkii isaa fudhatee qarshuma sadii paakeejii muratee akka janajjanaa dalagaa godhate warri inni eega liqii irraa fudhate urjii 8 arra ifa gootee tokkos lafaa ka'ee waan jaan dhaga'ee jimaan ka abbaati waan keenyaan qama'e maaltu gaansidee Wuli arrakoota kabajaa fi godhaa silkii tiyyatana keessa laalaa hooda annin deebisee fi isiin diskool godhaa jee rakkoo teeknikaa gudatee nuuf galchaasi